Kan isinitti manii hunangidaati turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Dhalattoonni Oromoo kutaalee addunyaa garaa keessatti argaman uummata Oromoo bulchiinsa OPDO jalatti mirgi isaa sarbamaa jiruuf sagalee ta'aa jiru. Biyya Ameerikaa magaalaa Washington DC'tti hiriirri guddaan dhalattoota Oromoo kutaalee biyyattii garaa irraa walitti dhufan hirmaachise geggeeffameera. Hiriira kanarratti abbootii amantaa dabalatee dhalattoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman hirmaachuun gochi duguggaa sanyii kutaalee Oromiyaa garaa garaatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manneen hidhaa Itoophiyaatti gidiraa argaa jiran akka hiikaman yakkamtoonni qabsoo Oromoo butanii aangootti bahuun deebi'anii uummaticha irratti akka raawwataa jiran seeratti akka dhihaataniif gaafataniiru. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru waggootaaf hawaasa nagaa mudataa jiru xiyyeeffannoo mootummaa Ameerikaas ta'e kan hawaasa addunyaa hin arganne kan jedhan hiriirtonni kunneen bulchiinsi Joo Baayiden rakkoo Oromiyaa keessatti mudataa jiruuf xiyyeeffannoo kennuun furmaata rakkoolee jiraniif akka tumsuuf gaafataniiru. Waajjira haajaa alaa Ameerikaa fuulduratti walitti qabamuun sagalee isaanii erga dhageessisaniin booda xalayaa gaaffii isaanii ofirratti qabate bakka buutota waajjirichaatti kennaniiru. Mootummaan Ameerikaas ta'e hawaasni addunyaa tattaaffii rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu furuuf taasisan keessatti rakkoo Oromiyaan keessa jirtu dagachuun wal waraansa kaaba biyyattii qofarratti fuulleffatanii jiru kan jedhan hirmaattonni hiriira kana rakkoon Oromiyaa keessa jiru osoo fala hin argatin Itoophiyaatti nagaa buusuun akka hin danda'amne cimsanii hubachiisanii jiru. Hiriirri wal fakkaatu biyya Austraaliyaattis kaleessa kan geggeeffame wayitaa ta'u biyyoota biroottis kan itti fufu ta'uu odeeffannoon qabnu ni agarsiisa. Hiriira Washington DC'tti geggeeffame kanarratti dhalattooti uummata Tigraay, Gambeellaa, Agaa'oo, Qimaantii fi kanneen biroo dabalatee sabaaf sablammoonni biyyattii biroon hirmaachuun waloon hawaasa isaaniitiif sagalee ta'aniiru. Itoophiyaatti daballeen gatii boba'aa irratti taasifame qaala'insa jireenyaa duraanuu rakkoo jabaa hawaasa biyyattii ta'ee jiru kan hammeessudha jedhame. Mootummaan Itoophiyaa gatii boba'aa irratti daballeen gatii olaanaa hanga harka 25 ga'u taasifamu tibbana beeksisee ture. Daballeen kun haala qabatamaa jireenya lammiilee ilaalcha keessa kan galche miti jedhu ogeeyyiin dinagdee. Guutuun gabaasa kanaatti aanee dhiyaata. Oil prices and the level of inflation are often seen as being connected in a cause and effect relationship. Itoophiyaatti gatii boba'aa irratti daballeen gatii olaanaan taasifamu mootummaan biyyattii tibbana ibseera. Daballeen gatii boba'aa irratti taasifame kun kan hin baratamne gatii boba'aa liitira tokko hanga qarshii 6 kan ol kaasudha. Bu'uura daballee gatii taasifameen gatiin benziina liitira tokko birrii 31 fi saantima 74 gaheera. Gosoota boba'aa biroo irrattis daballeen gatii wal fakkaatu taasifamee jira. Daballeen gatii boba'aa harka 25 ol kaasu kun qaala'insa jireenyaa duraanuu rakkoo jabaa hawaasa biyyattii ta'ee jiru hammeessuun jireenya hawaasaa kan gaaga'udha jedhu ogeeyyiin dinagdee. Daballeen taasifame adeemsa hin baratamnedha. Haala qabatamaa yeroo ammaa hawaasni biyyattii keessatti argamus ilaalcha keessa kan galche miti. Rakkoo qabaa jedhu ogeessi dinagdee OMN Finfinneetii dubbise. Al tokkoon gatii boba'aa irratti daballee harka 25 taasisuun tarkaanfii sirrii akka hin taanes himaniiru. Tarkaanfiin kun mataa isaattuu imaammanni dinagdee biyyattii rakkoo qabaachuu kufaatiin dinagdee biyyattii sadarkaa fooyya'uuf hin dandeenye irra gahee jiraachuu mul'isa jedhan. Daballee gatii boba'aa irratti taasifame kanaaf mootummaan Itoophiyaa gatiin boba'aa akkuma addunyaattuu dabaluutu sababaa jedhe. Haa ta'u malee sababni dhiyaate rakkoo keessoo sirnichaa ofirraa dhiibuun ittiin hawaasa sossobuu kan kaayyeeffate fakkaata jedhan. Rakkoo kanaaf gaaga'ama wal waraansa hiika hin qabne kan biyyattii keessatti waggaa tokko oliif deemaa jiruun mudatetu sababa ijoodha jedhu ogeessi dinagdee OMN dubbise kun. Daddaaqamni dinagdee waraanni hordofsiise hariiroon gaariin biyyoota ollaa kan akka Sudaan waliin ture laaffachuun hanqinni sharafa alaa biyyattii mudatee fi dandeettiin waa bituu maallaqa biyyattii sadarkaa olaanaatiin gadi bu'uun sababoota ijoo qaala'insa jireenyaa hammeessaa jiran ta'us eeru. Itoophiyaan biyya boba'aa hin oomishne kana laabichee galchitu ta'uu wal qabatee
hanqinni sharafa alaa biyyattii mudatee jiru daballii gatii boba'aa kan hordofsiisudha. Boba'aan duraanii karaa Sudaaniin galus sababa wal dhabdee daangaa biyyoota lamaaniin erga dhaabbatee bubbuleera. Kuusaa boba'aa gurguddoo lama kan biyyattiin qabdu keessaas tokko kan naannoo Kombolchaatti argamu sababa waraana kanaatiin qullaatti hafuu hin oollee jedhu. Sababoonni kunniin daballii gatii boba'aa kan hordofsiisuu malu jedhaniiru. Sababoota kanneen maraafuu adeemsi sirni aangoo irra jiru hordofu rakkoo qabaachuutu bu'uura jedhan. Daballiin gatii boba'aa irratti bifa haala qabatamaa hawaasa biyyattii ilaalcha keessa hin galchineen taasifame kun jireenya hawaasaa irratti kallattiin dhiibbaa kan hordofsiisu ta'us himaniiru. Gatii geejjibaa dabaluun cinatti qaala'insa jireenyaa akka waliigalaatti jiru hammeessuuf kan danda'udhas jedhan. Bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti bara darbees daballiin gatii olaanaan boba'aa irratti taasifameera. Tarkaanfiin qaamni aangoo irra jiru itti fufiin isaanii fudhataa jiru kun qaamaa jiruu fi jireenya hawaasa biyyattiif hin dhimmamne ta'uu agarsiisaa jedhu xiinxaltoonni. Boba'aan alattis qaala'insi jireenyaa, nyaata, meeshaalee ijaarsaa fi kanneen biroo irratti mul'atu yeroo ammaa hawaasa biyyattiitti yaaddoo jabaa ta'aniiru. Inflation rises in line with oil prices, which negatively affects households and ultimately the economic recovery. Oduu keenya itti aanuun guutuu Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 23 ta'an deeggarsa namoomaa akka barbaadan Federeeshiniin Waldaalee Fannoo Diimaa fi Baatii Diimtuu Idil-Addunyaa fi Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa ibsan. Waraanni kaaba Itoophiyaa waggaa caale jiruu fi jireenya namoota miiliyoona diigee jira jedha ibsi waloo jaarmiyaalee kanneen. Waraana kana maleellee hongee, hanqina nyaataa, weerara dhukkubaa, hojii dhabdummaa, dhukkubni midhaanii fi buqqaatiin uummata rakkoo jiru hammeesseera jedhan barreessaa olaanaan Waldaa Fannoo Diimaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Xahaa. Tarkaanfiin hatattamaa hin fudhatamu yoo ta'e rakkoon kun lubbuu namoota miiliyoonotaan lakkaa'amanii gaaga'uu danda'a jedhaniiru. Itoophiyaan durumaanuu rakkoo bubbulee qabdii kan jedhan obbo Geetaachoon jijjiirama qilleensaa, weerara hawaannisaa, hanqina roobaa, weerara COVID-19 fi danqaalee hawaas dinagdee birootiin biyya raafamaa turtedha jedhu. Kanarratti waraanni yoo dabalamu lakkoofsa namoota gargaarsa fedhanii guddiseera jedhan. Hanqinni nyaataa sadarkaa yaaddessaa irra gaheera. Gargaarsi namoomaa kunis akkanuma barbaachisa. Nyaata, bishaan, maallaqa, tajaajila fayyaa, da'oo, meeshaalee bu'uuraa mana keessaa, meeshaalee qulqullinaa fi deeggarsi xiinsammuu gargaarsa namoonni miiliyoona 23 ta'an kunneen barbaadan keessaati. Federeeshiniin Fannoo Diimaa Idil-Addunyaa IFRC gargaarsa kennaa jiru dabaluudhaan gargaarsa yeroo hatattamaa labseen dabalataan namoota 600 fi 60 bira gahuuf akka jiru himeera. Haa ta'u malee fedhiin jiruu fi leecalloon dhaabbatichi qabu kan walgitu akka hin taanetu himame. Dabalataan Firankii Siwiizii miiliyoona 27 akka barbaadu beeksisee jira. BBC wabeeffanne. Humnoonni TPLF naannoo Amaaraa magaalota lama keessatti namoota nagaa hedduu jumlaan ajjeesaniiru jedhe dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch. Ajjeechaan kun kan raawwate magaalota Kaabaa Gondar Aanaa Dibaat Ganda Cinaa jedhamtuu fi magaalaa Qobboo keessatti hagayyaa 31 hanga fulbaana 9 bara 2021 yeroo humnoonni TPLF qabatanii turan keessattidha jedhe Human Rights Watch gabaasa isaatiin. Human Rights Watch ragaa argadheen humnoonni TPLF cinaa fi Qobboo keessatti namoota nagaa 49 ajjeesaniiru jedhe. TPLF ammaan dura ajjeechaa kana raawwachuu akka ta'e qorannoon walabaa akka godhamuuf waamicha dhiheessee ture. Guyyoo waari'oo bal'inaan isinitti hima. Shortly after fighting broke out between Ethiopia's military and the Tigray People's Liberation Front, finciltooti Tigraa jechuun TDF magaalota naannoo Amaaraa hajjootaaf qabatanii turan keessatti ilmaan nama jimlaan raachisuu Human Rights Watch balbaloomsa. Hagayyi dabarti guyyaa dhuma loltooti TPLF magaal Cana jedhamtu seenuu hordofee loltooti Itoophiyaa milishaa Amaaraa waliin ta'uun gara TPLF qolachaa turan kajar jaarmiyaan mirga ilmaan nama kun Human Rights Watch eegi loltooti Itoophiyaa baqattee baateen bood gareen Tigraay halee
haleellaa 15 raawwachuun namoota 26 galaafachuu isaanii uummata naannoo irra qulqulleeffadhe jechuun barreessa. Hammaleelle finciltooti Dabratsiyoon tamagaal Maqalee irra haati Amaarkee gugachuun naannoo Jitokko liifamaar bulchite deebituun fulbaan gaaf sagaliillee haala uummata isaanirra loltooti Eertiraatiif gareen Abiy Ahmad goot baachuuf jecha namoota 23 galaafachuu raga qabaa jedhe. The Tigrays that have been already residing in the area are suspected to have helped the orchestrate the attacks on Amara. Loltooti Tigraay namooti dhahee jiran dabalate bif gara jabeenaan guutameen namoota raachiisaa turan ka jedhu. Human Rights Watch Director wal dhibdeetiif yeroo rakkoo hate lammaffaaki dabii waraan Itoophiyaatiin wal qabate garee wal hadhaa jiran kun uummata nagaarra godhan koomishiin mirga namoom dhaabbat biyyoota gamtoomaniitiin qoratamuu qab jechuun gaafaat. Waraan kaab Itoophiyaa hasadaas 4 bar 2020 jalqabu hordofe gareen cuuf jechuun loltooti Itoophiyaa milishooti Amaaraatiif Eertiriyaa akkasumas TPLF dabhama dhala namarra raawwachuu jaarmiyaa mirga namoomaa qorannoo tan gaggeessan cuuf raga baa'u. Jiyoot fulbaana hangoon kololeessaan namooti jecha canaaf qobboo godhamu kan ilaan argaan qeessiif rafiixa qofa sontaane akimoota fayyaa dubbisu namooti qulqulloon lakkoofsaan 50 taarra shanamu hubadhe jira jedha dhaabbati Kenneth Roth Human Rights Watch TDF himachuu waacce furratti argama. Namoota fixan kanaan alallee rasaasii warri wal haadhu walti darbachaa turuumat nagaa ajjeessa jira jedha gabaasichi yeroo TPLF manirri yaate dargaggeessutti loltooti Itoophiyaa fageenya irra bool keessa riphanii dhukaasa turu odeeffadhe jira jedha. Gabaas qoradhe erga kanaaf mootummaan naannoo Tigraak deebiirra kennuuf gaaf muddi afur jechuun guyyoottan jaandur erga deebii akkan argan hadubbati jaarmiyaan kun daba Amaara keessa TPLF hojjetteef Tigraay keessa mootummaan Abiy Ahmad cuuf qorachuun adabbiin atattamaa war lamaan irra fudhatamuu qabdi jechuun gaafachuu jira. Tigraay Defense Forceef raayyaan ittisa biyyaa milisha Amaaraatiif gareen faannoo waliin ta'uun uummata Itoophiyaa balleessuu jaarmiyaaleen mirga namoomaa kun deddeebiin himatu. Shoes worn by a Sunday school boy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village. Hawaasni addunyaa gocha duguuggaa sanyii dhaabsisuuf yoomillee dammaquu qabaa jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii duguuggaan sanyii raawwatamuun duratti mallattoolee ifa ta'anii fi sirriin akeekantu jiru kan jedhan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres. Mallattooleen duguuggaa sanyii raawwatamuun dura mul'atan kan akka haasaa jibbiinsaa loogii sanyummaa fi sarbama namoomaa fa'i. Isaan kun agarsiistuuwwan ijoodhaa jedhan. Kanaaf addunyaan mallattoolee akkanaa duguuggaa sanyii hordofsiisan quba qabaannaan dursee dhaqqabuu yakka duguuggaa sanyii hambisuu qabaa jedhaniiru. Dhalli namaas eenyummaa isaa qofaan haleellaaf saaxilamuu hin qabu jedhan qondaallee dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun karaa fuula tiwiitarii isaaniitiin. Hawaasni addunyaa yeroo garaagaraatti gocha kanaa fi yakkoota gara jabinaa dhala namaa irratti raawwataman gamtaa jabinaa fi murtoo tokkoon dhaabsisuu hin dandeenye jechuun qeequ. Dogoggoroota kaleessaa hir'isuuf waliin hojjechuu mirgaa fi kabaja namoomaa fi dhaabbachuu qabna jedhan. Oduudhuma walqabateen dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ilmaan namaa kamiifuu qixxee dhaabbataa jedhan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres. Guyyaa mirga namoomaa sababeeffachuun ergaa dabarsaniin qondaallee olaanaan UN kun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guyyaa mirga namoomaa fi guyyoota hunda haqa walqixxummaa kabajaa fi ulfina ilmaan namaa hundaaf hojjetaa jedhaniiru. Muddeen 10 waggaa waggaan guyyaa mirga namoomaa jedhamee yaadatama. Yaa'inni waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waggaa 73ffaa har'a kabajaa mirga namoomaa tiksuuf jecha labsii mirga namoomaa idil-addunyaa Universal Declaration of Human Rights labsee ture. Ergaa barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyaa mirga namoomaa idil-addunyaa kana sababeeffachuun dabarsan Abrahaam Birruu akka jaanutti qindeesseera. Our world is at the crossroads. The COVID-19 pandemic, the climate crisis, and the expansion of digital technology into all areas of our lives
have created new threats to human rights. Addunyaan keenya karaa qaxxaamuraarra jirti. Jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti babal'achuu weerara koronaavaayirasii, rakkoon jijjiirama qilleensaa fi babal'inni teknoolojii dijitaalawaa mirga namoomaatti yaaddoo haarawaa ta'aa dhufanii jiru. Qoollifannaa fi loogiin dabalaa jira. Dirreen walabaa dhiphachaa jira. Waggoota kurnanii as hiyyummaa fi beelli sadarkaa olaanaadhaan dabalaa jiru. Daa'imman miiliyoonaan lakkaa'aman mirga barachuu sarbamanii jiru. Walqixxummaan sarbamee loogiin dabalee jira. But we can choose a different path. 73 years ago today, the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. Garuu karaa isa fooyya'aa filachuu dandeenya. Waggaa 73 har'aa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii labsii mirga namoomaa idil addunyaa labsee ture. Qajeeltowwan labsii kana keessatti tumaman kabaja mirga namoomaa ilmaan namaa tiksuu kan dandeessisanidha. Mirgoonni siivilii, diinagdee, aadaa, hawaasummaa fi mirgoota siyaasaa ilmaan namaa bakka hundattuu qajeeltowwan labsii kana hojiitti hiikuudhaan kabajamuu danda'u. Wayitaa addunyaan weerara koronaavaayirasii irraa bayyanattutti addunyaatti kabaji mirga namoomaa fi bilisummaan dhugoomuun walamantaan jabaatee boqonnaa haarawii banamuu qaba. Amanamummaan sirnaaqaa seerotaa fi dhaabbilee irratti jiru dabaluu qaba. Amanamummaan hawaasi dhageettii itti argatuu fi komiiwwan isaa karaa nagaan itti hiikkatu ijaaramuu qaba. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kabaja mirga namoomaa ilmaan namaa hundaaf dhaabbata. Har'as boris nuyi haqa, walqixxummaa fi kabajaa fi mirga namoomaaf dhaabbanna. Baga guyyaa mirga namoomaa addunyaan isin ga'e. Happy Human Rights Day. Dhiibbaa mirga namoomaa hedduu raawwachuu isheerraan kan ka'e hawaasa idil addunyaa biratti akka jabaa qeeqamaa kan jirtu Chaayinaan Winter Olompikii kan bara 2022 qopheessuuf qophiitti jirti. Ta'us garuu gocha sarbama mirga namoomaa kan isheen godhaa jirtu kana kan morman biyyoonni akka Australia, United Kingdom fi Canadaan Ameerikaa hordofuudhaan dorgommiirraa hafuuf murteessanii jiru. Chaayinaan gama isheetiin dabatuun irratti godhamaa jira. Kanas nan qoladhaa jechuu irratti argamti. Guyyoo waari'oo bal'inaan isinitti hima. 1 billion COVID-19 vaccines and a pledge to continue funding development across Africa. While Tengudu America hordofuun dorgommii Beijing tabar 2022 Chaayinaan godhuuf jirtu irraa fuuf murteessine jirra. Sababi isheen immoo Chaayinaan mootummaa barree cina dhaabbachuun akkasumallee dhiibba mirga namoomaa biyyisii keessatti uummata nagaa irra godhuu jirtu akka dhaabdu barbaanna. Kanaaf erga dabarsuu jirra. Muummee ministeera Kanaadaa Justin Pierre James Trudeau jedhe. We are extremely concerned by the repeated human rights violations by the Chinese government. China uumat bichuu amantaa musliima hordoof godin jiijin kee jiraat gatuu jirti. Hong Kong keessatti hiriirtota fixuu yakka namoota jaba raawwachuu si hunda qulqab hajjat biyyiti Joe Biden Ameerikaan biyyisii taante qabeenyaan addunyaa irra sadarkaa lammeessuu irratti argamti China keekachiisuun itti duulchisuu miidiyaaleen gabaasan. Tokkummaa China fi Afrikaa maqaa jedhuun dhiyootan dir Senegaal Daakaar irra koriyaamte bolchoota Afrikaa addunyaan duguug sanyiitiin himate $40 billion badhaasuun Ameerikaa hadallansiifte biyyiti Mao Zedong Chaayinaan ijoollee George Washington Ameerikaa wal dhabuun qiyaamaan itti bu'u jirti. Mirga namummaaf diimokiraasii sarbu qofa zontaan intarneetti cufuun uummati si addunyaan addaan kakuutti Beijing. Gabaas garee mirga gaazexeessitoota idil addunyaa kalees mudde 9/2021 baafteen gaazexeessitoota 50 olidhuun addunyaa irra sadarkaa duraarratti argama. The worst offenders have been named as China, Egypt and Turkey. Myanmar, China, Moscow, India, Ethiopia, Eritrea, Asia, Africa rawar gaazexeessitoota hedduu hidhuun dhugi jeefte baay'ee biyya baafte keessa tarree qararra barraa'uun balaaleffatamaa jiru. Ameerikaan mirgilmaan namaa kabajamuu qabaa jedhe. Karaa dildilaaf bu'uuraalee misooma ijaartee fitumte bulchu malee mirgilmaan nama buddeen hin ta'uun immoo yaad Chaayinaati. Sabab kanaan duub biyyooti yeeyyiin mirga dhala namaatiif maqaa hamoo qaban kanneen akka Eritrea fi Ethiopia faanu Chaayinaan abbo jechuu eegi jalqaban yaayyuu bubbulaan. Joe Biden fi Xi Jinping Ameerikaa fi Chaayinaan humna wal agarsiifachuun Afrikaa irra wal gatuu jiru jedhan. Biyyootni akka Kanaadaa, Austraaliyaa, United Kingdom immoo Ameerikaa qabachuun biyyi Xi Jinping Chaayinaa laphaasuuf qophii jalqabu isaanii miidiyaaleen gabaasan. China is Africa's largest trading partner with nearly $190 billion in trade. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota keenya waan waliin turtaniif galatooma.